duunee dhabna malee ittiin dhabnu. Dubartoota san sirri taatee jirtaar. Wallaa kun kira dhaabbatte kana namoonni bira dhaabbatu. Kun sirriidha namoonni bira dhaabbachaa jirra sibiilallee dhaabbachaa jirra. Yoo fedhe maan fuuni du'aan ifiin danda'u tanaaf ittiin barbaadamu dirqama bakka sana dhibee waran. Jechuun yoo fedhe inni jaartisaarra maan fuuni. Jaartisaarratti furuu qaba dirqama immoo abdiin barbaadu kuni si barbaadu jaamti. Abdiin barbaadu jechuun si barbaadu jaamti. Barbaada keeti malee sila barbaada kee qabaachuu baate abdi biraan dhaabbatu dhala. Barbaada kee galatoomette galanni keetillee hin badini rakkoon islaamana dhufees galatoomfachuu qaba. Wanniin manaan deemee maaliif dubartiin gizee manaa deemtee gartee mi akka waaniin gartee harmallaa maarree janiiti wanti jirti. Shamanuma kiyya kana taa'etti lallabaa ganda keessa deemuudhaan toloola innoo. Anillee wanis bira dhufee Maanis na jira yoon akkana jegaa jaalala jaarsaa fa'aa galu akkatti goltuu fa'aa dhabdi faanaan hin jiinaadha. Kun rakkoo qabu ajjeesaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan jechuun safaa taa'ame ilmaan sadii mana dhiisee deeme har'a salaabii akkana kukkuullatee elboo hin qabu. Kukkuullachuu ganaadha siin akkana chiree siin akkana. Rabbi asirreessu bultii deddeebi'ee rabbi haa tolchu. Ganaadha kana kophee dheertuu rabbee boonuu ta'a daawwattoota kiyyaa dur hin boonne boonuu amma gaa tolfadhoo amma gaa amma dura takkaa raana garree yaman dhufuudhaaf abdii hojii olii dhufeet maan jaartii namaati jee odooniif kabajaa isa jala taa'u kabajaa sannaa wallaale waan ta'eef tolfadhoo amma gaa'ii arraba inumaatu baraan bika ajaa'ibatti viidiyoo manuu kaa'u ati manuma kiyya hojjetan keessa maal dhuftaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya gaa salaamtaan teenya gaa ta'onni irraa haa jechuun bakkuma isin jettan sinaa keessachaa arra gammachuun dhufnee jechuun mee salaamata haa isin qabatu duniyaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya dachaan dhufnee jirra gammachuun gaarra fuularraan mul'atti. Hokkuulannee isinii dhufnee jira bal'oo wallahi gurraacha ati gurraacha keessa markabaa kajaansanii. Maashaallah. Waa gubbaan diimachuun bichaan faayidaa qabu. Takkanaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya baga gammaddan baga olumaanuu gammannee chaayinaalli duniyaatu harka deebi'ee jira sababa bal'ootiin galatoomi. Galanni kan badini baga gammaddee sin jaa jechuun maaliif duniyaatu jechuun chaayinaala duniyaatu jechuun sarka deebisuudhaaf waan hin godhini sin qabnu. Waa hunda goone alhamdulillah rabbil alamin maaliif jechuun gaa jaarsallee sirraa miine maaliif odoo jaarsummaan ta'e miidhaa abbuma fedhee utaana abbuma fedhee haa ta'u garuu abbaa jechuun ilmooteetiiti yoo narreessa miidha jechuudha hijaadhaan maaliif oromoon beektaa akka aaraniin mukan darbanii waa shitatan dhabanii garuu maaliif sodaachisaa fi malee abdi miidhuuf miti wanni jechuun shukutii itti qabannee nama itti goonatanis jechuun gaa fuula hinee jechuun akka inni hin beekne goone jechuun irraa fuune maaliif akkas goone hin kannu gaa gurbaan yoo harkaan xidheennes walumorolla yoo namatti finnees walumorolla yoo leentaan namni oromoo jira garuu rakkoodha maaliif gaa meeshaadhaan sodaachuufne Jalan sangat rafune dunia miskina bakar te obboleettii hin qabnetti bakka obboleessa hin qabnetti nuti bira irraa akkuma dhalaa hunda bira dhaabbannutti si bira dhaabbanne jechuun bakka jechuun gammaddee siinjaa mee asmaanuu daawwattoonni keenya jechuun hedduu takka jechuun caalaan sanatti fudhachuudhaaf hedduu takka si gammadeera balloolleen haa galatoomu balloon fayyaa illee ilma jedhanii fatiyaallee haa galatoomtu jedhanii garuu gaa tokko haan arrabsullee numa jira mee arrabsulaa jedhan daawwattoota tokko warreen si arrabsan fira isaa ta'uu malaa nama isaa ta'uu malaa dhugumaan beekadu namni nama fi kana hamtuu isaan fadhu sanumaa fi tokko akkasii hoomantii kana humaa rakkoon qabu hoomantiin isaanii sadis takkaas gorsa keessaa furannaa waan adda addaa jira nu arrabsanis la'innoo namni viidiyoo san eegadhumaa viidiyoo teenya ramadaan irraa kaasee ilaa ammaan laalee viidiyoo sanirraa viidiyoo abdii keessaa viidiyoo abdii gaddisirraa gorsa waan fudhatuuf nu arrabsanis humaa rakkoon qabu nuti arraba keessan ni feena faaruu isaanii ni feena laakiin warri xiqqishoo nu arrabsitan nurraa qusachaa ta'u. Garuu maal beektaa waan daleenu kana nuti akka jechuun namni egaa gorsaa fi waa hunda irraa fudhatu wanni kun waan dhugaatii jaarsa jaartiin waloluu ni jirti walitti araaramullee ni jirti garuu walitti araarsaneetuma jidduus dhaabbachuu jira garuu gaa abdiitu qooqee hisabarraa ba'e akka jechuun jaartiin godhee sanii jecha gaa bira dhaabbanne malee nama jechuun gaa jaarsa jaartis ta'e nama biraatis ta'e nama dhalaa miidhu ittiin dhiif rabbatan. Duunee dhabna malee ittiin dhabnu. Dubartoota san sirri taatee jirtaar. Wallaa akkuma kira dhaabbatte kana namoonni bira dhaabbatu. Kun sirriidha namoonni bira dhaabbachaa jirra sibiilallee dhaabbachaa jirra. Atama jechuun akka gartee nurraa gammadde chaalaala san jechuun si fuudhuudhaaf hedduu takka jechuun daawwattoonni jechuun dubbachuudhaaf dubbadhu. Wanni siin jiru edee oduu eegaluuti viidiyoo gadhiisne booda najjaash viidiyoo gadhiise tokkoffaa irratti
Suni kira qabna. Suni kira qabna. Isa odoo sodaan ta'in ani isa akka mataa kiyyaatti anta dhalaa tunuu akkatti irraasee isa fannisaa beekaa. Aboo suni qabnee os duratti ni os duratti. Suni duratti hidhuun ta'u garuu maal ulee taate. Oo kan dandeessu taate taa'ii. Taa'ii ni jaanii ittiin dubbadhaa yoo inni katitee akkana morma qabdeeti ni beektaa mi atu duniyaa. Daawwattoonni si beekaa. Hedduu akka daawwattoonni dubbachuu namni ati firraa dhoorkitu maal jedhan namni ati firraa dhoorkitu. Najjaash fira dhorki duraayillee isaat qotu jira ammallee jechuun isaatu bultii seelaa qotu jira isaa dhalaafatu jiraa fi abdii isaa abdatee isaatu dhalaafatu jira jirti dubbal jiranii jechuun daawwattoonni keenya inni harkaa quba qabaa waa hunda hundi gara deemee nu hordofaa akkasuma nu hordofaadha najjaash ammoo dhukkee haata kaaftu haati cabsitu hin jira. Innilleen haa deddeebi'u daawwattoota keenya anilleen hin jarjaru ammoo karaa boodaa irratti najjaash akkasittiin isa gaturgufee cumaasaa akkanatti isa gaggaragalchuu taate anumaatti eega ana inni fatina inni xiqqishoo haa lallabu nama akkanumatti fiiganii guyyaa takkaan namarran bu'anii takka lamaatti deebu lamarraa sadiyaatti deebu hoggaa san booda akkattiin cumaasaa gaturgufuu ta'e engadda alattiin akkas godheemi akkattiin cumaasaa harkatti hurgufee akka inni akkanatti bobbee dalagatee nyaanne isa godhuuta harakaataa godhuunis wahuma isa naqe bichaa. Yoo fedhe maan fuune du'aan ifiin danda'u tanaaf ittiin barbaadamu dirqama bakka sana dhibee waran jechuun yoo fedhe inni jaartisaarra maan fuune jaartisaarratti furuu qaba dirqama immoo abdiin barbaadu kuni si barbaadu jaamti. Abdiin barbaadu jechuun si barbaadu jaamti barbaada keeti malee sila barbaada kee qabaachuu baate abdi biraan dhaabbatu dhala. Abdiillee garuu karaa kana jechuun isa dhagee jechuun qaali isaa dhagee ta'e inni jiru waan inni jiru garuu waan kanarraa jechuun waan kanarraa ibsireessu qaba dhugumatti jechuun daawwattoota keenya ittiin himaa maaliif jaarsaa fi jaartiin jechuun addallee hin fakkaatanii yoo rabbii walitti isin deebi'anii maaliif osoo hamtuu isaallee hin fedhin inni garuu waan malee hojjechuu jira daawwattoota keenya jechuun dhugaa sirriittuun komantiidhaan nu gargaaraadha itti himaadha akka isaan walitti deebi'anillee ni feena fatiyaalleen jibbaata godhu jirti yeroo meeqa dhoottee fi jechuun abdiifillee aboo abdii waan akkanaa kana dhiisi gaarii miti duniyaatu miskiina itti roorisinii hin arrabsinii jechuun waan irra baatee qilleensa baatee hin arrabsinii jechuudha inni immoo jechuun akka nama arrabsinetti akka nama jaartii arrabsinetti jaartii jechuun qilleensatti hin arrabsanii mana keessatti jechuun gorfatanii ati arrabsin inni arrabsuun garuu isumaatutti kabajaadha isumaatutti qaanamaa ati qaanyee bara gisee hoomanti yaasaricha yaa maalee jedhanii meeqa akkasi kaaniif silaa namni daawwattoota jala deemeeti waan sallaalee wanti ta'a. Odoo sanuu gorsarraan fudhatin isii yoon dhalaa fitee isiin tumsisin jeenaadha jette ani humaa beekeetii humaa wallaalee otoo hin ta'in dhuguma jaarsa kiyya jaarsaa jaartiin takka adda banillee kabajumaan adda bu'uudhaaf bareeda. Wanni na aarsee chaayinaala kiyya harkaa fudhachiisee daawwattoota kiyya feetan naarrabsaa feetan dhiisaa. Micuumaan deengadda fite saniin fideessi tumsiisaa naan jennaan. Sanii irratti leessaa akka bijammaa. Sababa sanirra saniin irratti leessaa naan ittiin laffee waan kana amata meeqaan itti laffee rakkoo fi balloodha. Sanumaafiin akka micoo saniin daleessaa jee aaree halkan sayinaafre irratti bobba'ee jechuudha. Balloollee haa galatoomuu na cinaa dhaabbate. Naarraa fuudhee isinillee na gargaarta. Bakka sana akkuma tufeetu si goonemi. Waa'een teessan sirri qeebalamtu wallahi akka waan hin fedhu. Akkuma tufeetu si goonemi. Jechuun duraan kaa jechuun shartii sifatee haadha seenee akkasitti waan kana yoo irraan fuune daawwattoota keenya jechuun isinifillee jechuun isaanifillee akkuma shartii seenee ittiin shartii san guutee jira kunoo duniyaallee jechuun duraan gaa irraan fuudhaaf illee hin seene daawwattoonni illee irraan fuudhaa hin seene. Garuu maal beekta namni kuni mala hojjeteeti mala irraa fuudhaa beekatu osoo jechuun waan hin ta'in nuti waan sana akkasitti hojjennee jechuun gurbaa sana itti finnee irraa fuudhuun yoo gartee akkamatti katti dhufu ta'e namni wallolee jechuun walla'uu mala nutti sida'uu mala takka naan bu'aata takka isaa bu'aata takka harmee bu'aata garuu namni meeshaalee sotaata meeshaa sana itti finnee akkasitti uummanni itti hin qabanne awwanni nuti jalaa fe'ee maali. Yoo nan dhufe duraanuu naannoo walola qabnami. Naannoo walola qabnami. Faaf jaa jechuun walumaa sana. Ammas laayis balloo ergeen sabar viidiyoo qilleensa irratti. Balloo ergeen jaa. Balloo akkaati ergitee quba qabaa. Ati namni akka fedhu dhabe kan feenee dalagaa isaanii. Akkam bira taa'aa jiranii sariifin isin jalaa. Daawwattoonni tokko tokko illee duniyaa fi balloo itti eeggadaa jiranii. Ati anka odoo. Rakkumaan nu eegaa jechuun nuti akkuma qofaatu eegaa. Waan akka abbuu dalagatte. Waan akka abbuu dalagate. Ati illee naga dandeessu feegi amma narraa gimbo mana xiyyaas namni dhuftan mana xiyyaas akkan garsiisne isa amma immoo du'a najjaash irraa hin dalagaa namni mana xiyyaas. Mucaan kana mucaan badaan mana kana mucaa kana mucaan kun jechuun akka kattee mana kana qortee hin agarre. Mucaan kun gaafa inni mana kana harkee lubbuu keessa of naamu. Ay isa baraan amma isa kakadhee fitiin jira asuma irratti illee viidiyoo tana keessatti siif himaru jira najjaash lubbuu ta'ee of feete taa'i naamusaan ol baatee viidiyoo nama isaa wajjin harakaata goote taanaan
Akka hojaafaatti akkana maree gidaaraan situmaa bichaa beeki tama. Namni beekaru jaarsa. Dhiirumaallee odumaa qabdu humniti naman tumtu haqaan nama tumaa humna sirra qabaadhee isin tumuu dhiirtii xiqqoon feeteewu dhiira waan ta'eef xiqqishoo fi kabaji hanga dhiira kabajan akkasiin kabajaa fi godhe. Ani leenjituun asmaanii dhaamsa jechuun najjaash waliin dhaama jechuun najjaash jechuun gaafa haayilee jechuun gaa waan akkana kanaan deddeebitee jechuun duniyaa jechuun akkasitti gaa dhukkee sirraa kaaftee jechuun lama jechuun bal'oo waliin nu araasi jettee ejjiteenatti dhufee jechuun gaa mana duniyaatti jechuun mana abdiitti isin geessee akkasitti walitti isin araase har'a immoo waan sa'illee jechuun isin hin seennu araarama sa'illee isin hin seennu guyyaa tachi immoo dhukkee irraa wanta takka waliin bu'uura baafte takka isaan jireenya kana jechuun gaa dhukkee booda harkaan itti dhawa bakka akkas sigootee jedhaman harkatti dhawa daawwattoonni keenya illee booda itti qoflaan siin jaa maaliif gadi taa'u ififuun jiru namni hin jirre kun silaa kabajaa irra bareeda maaliif gaafatti sanboo silaatiin deemuu na fakkaatanii. Anjile gaafa saniin xiqqootti gisee aramni nu tumna jee situn tumin naatu tuhin ani leen tumina anjile inno ittiin jarjaruu jeeti. Amma maaliif silaa gaafa san afaan waa'ee mun kana keessa itti kalaqqisi jechuun akka kanuuta jechuun maaliif waan akka gartee qoroksa uumaa itti suuraa uumaa san hanan taaqaa haala asiniin humna inni nu daawwattoota keenya waan hundaa waliin nu rakkoo qabnu hin jarjaru garuu yoo gartee waan kana dhagee jechuun baqachuun mala inni faradaa isaa itti mafufu faradaa sana immoo akka itti raabaaftu isin beeka rakkoon qabu sirra dhiifnee jirra daawwattoota keenya jechuun gaa isinillee maaliif hedduu takka gammadaadha duniyaallee gammaddee fatiyaallee gammaddee reemota tirfuudhaan hoyte yaaqi maashaallah bal'oo jechuun bakka akkas gootee irraa fuuteef hedduu takka gammannee akkana kana itti beekta mee dunuu bira dhaqee jechuun fiidiyoo tokko jechuun gammachuu san nuu marii jechuun nu gala keessatti isillee dhaqee hedduu takka jechuun gammaddee tirfuudhaan hoyte mee asumaanuu gammachuu fatiyaa san bakka gammaddee jiini ibsiif ibbiftullee waan iftullee akkasiin hoyte hedduu takka irraa gammadan taa'ee jechuun biftuu wajjin uffatanii bareeda. Dhugaa dubbachuudhaaf na cillee dhaabbattee hin garma takkaan ollee gorsite akkasumatti iftuullee wallahi galatoomaan isiniin jaa. Waa hundaafuu inshaallah mana dhufeetiin isin hundaafuu halaal. Hanga isin gammachiisan takka gammachuu xiyyeessanitti isinitti ibsadha halaalaaf hin toltu waluma biraan tolti takkanaatiin isin jaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Nuti garuu meeqa tummaan eegaluu irraa gammadde nuti jechuun waan takka guutaleenu waan bareedduu takka waan namni irraa gammadu waan namni gartee waan irraa baratu waan gartee nama bira dhaabbachuun hanga dhugaa jechuun waan dhugaa nama bira dhaabbannee daleena taatisa illee jechuun takka waa gartee tashannee sanillee waan akkuma tashannee jechuun galmaanis illee geenye alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu bira dhaabbatu maaliif dubartii jechuun bira dhaabbachuun bareedaadha dubartiin bakka cinqamtetti dirqama namni hundinuu bira dhaabban isin jaa maaliif dubartiin haadha teenya ilmoo teenya jechuun nama jechuun nu dhalee jechuun obboleessi teenya dirqama bira dhaabbadhaadhaan jaa saniif bira dhaabbachuu jirra hedduu gartee warri gartee bal'oo ati jechuun waan sirriin daleene warri jechuun fiidoo sana guutaleene jechuun jalarraa hanga dhumaatti ilaalanii jechuun achi booda komentii nama barreessatu bareeda malee xiqqishoo hanga gartee mata duree jechuun duraa ilaalanii komentii nama barreessuudhaaf hin jarjarinaan jaa xiqqoo waan nuti daleenu xiqqoo waan nuti daleenu deema dura kana salaamtumaa fi kanaan ichi binna haasoyni bareedaan haasoyni keessaa barnootaa fi waan fudhatan hara duubaa jira hordoftootaa fi kabajamtoota keenya fiidiyoo teenya laala hanga dhumaaf fixaadha. Ichi keessaa barnoota fudhatanii. Achi booda jechuun komentii illee nu kaa'uu ni dandeessanii. Xiqqoo warri arabaan nu jajjaree takka warri illee gartee galatoomaan hundi illee nettuu jira. Ani maaliif beektaa wanni hin jiru warri nu arrabsillee naa galatoomu. Warreen gartee jechuun fiidiyoo teenya ilaaltanii arraba jala barreessuudhaaf shukran galatoomaa shukran yookaan galatoomaa afaan oromootiin. Kan faarsillee galatoomaa kan gartee nu arrabsillee galatoomaa kan jechuun galatoomaa jedhan isinillee hedduu takka galatoomaa asumaanuu jechuun nuti maaliif jechuun wanni waan kana amma dhufnee gammachuu tana isinii marreef jechuun duniyaa gammachiisuu fi chaanaalii jettee duniyaa jechuun harka deebi'ee eeda jechuun fiidiyoo irratti isinii gallaqiftee gartanii jirtanii maashaallahi waan san hunda tolchine ana harka deebisee ana kan waan san hunda qopheesse horoo isin nu bireetti waa hundaaf jechuun galatoomettee galanni keetillee hin badini rakkoon islaamana dhufee si galatoomfachuu qaba wanniin manaan deemee gizee manaa deddeebifte gartee mi akkaan waaniin gartee harmallaa maarree janiiti wanti jirti shamanuma kiyya kana taa'etti lallabaa ganda keessa deemuudhaan tolu la'inno anillee wanis bira dhufee maanis na jira yoon akkana jegaa jaalala jaarsaa fa'aa galu akkatti goltuu fa'aa dhabdi fa'aa naan hin jiinaadha. Kun rakkoo qabu kabjeessaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan jechuun safaa taa'ame nama ilmaan sadii mana dhiisee deeme har'a salaabii akkana kukkuullatee elboo hin qabu. Kukkuullachuu ganaadha siin akkana jiree siin akkana. Rabbi asirreessu bultii deddeebi'ee rabbi haa tolchu. Ganaadha kana kophee dheertuu rabbee boonuu ta'a daawwattoota kiyyaa dur hin boonne boonuu amma gaa tolfadhoo amma gaa amma dura takkaa raana garree yaman dhufuudhaaf abdii hojii olii dhufeet maan jaartii namaati jee odooniif kabajaa isa jala taa'u kabajaa sirnaa wallaale waan ta'eef
tolfadhu amma gaa'ii arraba inumaatu baraan bika ajaa'ibatti Abdii maaliif ni booha amma ati manuma kiyya hojjetan keessa maal dhuftaa wanni dhufee bira jechuun kan maaliif ati jechuun yoo gabaatee jechuun na bira kadhuftu taate yoo kasi deemtaate xiqqoo namni jechuun waan nama jechuun dhabu jechuun asumatti jechuun gammachuu teetanaan jechuun si ibsa achaalana kee kunis sarka gee edoo waan nama si godhee deemeefin arra wanni sun dhufeef bakka saniif atillee galatoomettee galanni kee hin badini rakkoon qabu daawwattoonni keenya illee hedduu takka gammadee komentiin isaan sanaallee bebbereedduudha maashaallahi ani gammachuu teetanaan ibsuuf takkaawwa akkatti gammadde silaaluuf dhufe mee daawwattoonni keenya illee haa galatoomu fatiyaalleen iftulleen namni hundi haa galatoomu garuu way sana hedduu birraa yeroo hedduun edoo kun viidiyoo ilaalame jechuun ani simbira jiru oguu viidiyoo ilaale hedduu takka jechuun lubbuun jirte dhugaa dubbachuudhaaf harki dhufee jira gisee inni akkasitti isaa ol hedduu takka isin jechuun ciqqabee jechuun ani mufaajaatti ol seenne isaan ariifachiise garuu isaas ammas mucaa keessa galte Mucaan kee abbaa hojii loluu barbaada ulee takka fudhatee waan akka diidaa loluu barbaada ammas hin beeku gurbatti gurbaa shukutiin deemutti akkana faajaa Ogusan iftuutu ulee harkaa fuudhee mucaa keessanii bakka sanitti iftummaa harkaa fuutti namallee dhawaa takka godhu haadha buujeetiin yaa kee rijaala dhiira maashaallah mucaa keessan silaasi taatee akka lakkoofsi dhala abbaa malee jeetu turmina gaqqisa lolee ijoolleen abbaa feetee ijoolleen biyyaa keessaa ijoolleen biyyaa rabaa Hedduu takka jechuun hedduu takka irraa gammadee mucaa keessanii garuu birraa jechuun araarfachuun xiqqoo bireedaadha. Hedduu takka jechuun cinqameera. Ishaalaa jechuun basheetiin jira. Innillee gisee viidiyoo isaa ilaalulee akkuma nama isa gorsaa dhaqu gorsuu dhaqee xulxullee kana jaashii miti gorsaa dhaqee idillee nu iddoo rakkamee hojii kanniif jee harkaa fuudhee akkasii gorraa fuudhee gara allaaleetiin bara boodii rosa boo waan kana maaf hin godha hedduu takka jechuun yoo jarra waa wal godhee hojiitiin kun viidiyoo isaa ilaalu hedduu takka jechuun nallee rifachiifte hedduu takka nallee gammachiifte alhamdulillah rabbil alamin chaalee kee sirka deebuudhaaf bareedaadha maashaallah daawwattoota keenya jechuun asumaanuu jechuun ani wanni dhaabannoo qabu waan dhaabbattoo qabaatame daawwattoota La wallahi waan dhaabbannu qabu galatoomaa isinumaanii du'aayitee isiniin harka deebi'ee galatoomaa inshallah viidiyoo sana isin dheeressuurreen bareedaa miti hanga viidiyoo biraa qabannee dhufnu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.